Olompikii Paarisiin Itoophiyaan gufachiisa meetiraa 3,000 hin milkoofneem. Injifannoof eegamaa kan ture Lammeechaa Girmaa gufachuun kan kufe yoo ta'u, atileetiin Morookoo Soofiyaan Elbaakaaliin injifannoo irra deebi'eera. Dabalata qabna. They're like two predators waiting to strike. Oh, and Girma falls. That's such a shame. Magaalaa Boqojjiittiin kan dhalatee Lammeechaa Girmaa Olompikii Tookiyoon fageenya meetira 3,000 gufachiisaan erga Olompikii Mooskoo bara 1980 isheetu tura fageenyichaan naasii fidee booda meetii Itoophiyaaf fiduun atileetii seenaa hojjeteedha. Fageenyichaan rikeerdii addunyaa harkaa qabaachuun Olompikii Paarisiin warqii Tookiyoottiin dhabe fiduun seenaa haaraa hojjechuuf Paaris deeme. Shaampiyoonii dorgommichaa Soofiyaan Elbaakaalii fi Lammeechaa keessaa eenyutu injifata? Ijjii fi gurri uummata addunyaa atileetota lamaan irra ta'e. Lammeechaa Girmaas miira gaariin dorgommicha eegale. Uummatatu imaanaa itti kennate. Innis imaanaa uummata Itoophiyaa baatee gara fuulduraattiin furguggifamaa jira. Atileetonni Itoophiyaa Geetinnat Waalee fi Saamu'eel Fireew seenaa Itoophiyaan fageenya kanaan qabdu jijjiiruuf shaampiyoonii dorgommichaa Soofiyaan Elbaakaalii dadhabsiisuuf dabaree wal furaa hojiin manaa itti baay'ateera. Fuula Elbaakaalii irraa dadhabbii fi abdii kutannaan mul'atus imala hanga ammaatiin Lammeechaan warqii jalqabaa gara biyya abbaasaa fiduuf humna qaba. Dorgommichi xumuramuuf meetira 200 yeroo hafu Lammeechaan Elbaakaalii of duubattiin hambisuun akka qeeransaatti utaale. Uummanni Itoophiyaa miira olaanaan gammachuun dhaabbatee warqii jalqabaa Olompikii Paarisitti argachuuf onnate. Ta'us gidduu kanattiin Lammeechaa yeroo utaalu gufachuun miilli isaa isa ganuun tiraakii irratti kufee mataansaa lafa rukute. Bakkuma sanattiin of wallaalees ni hafe. Gammachuun gaddatti jijjiirame. Lapheen uummata biyyattiis isa waliin ni kufe. Dorgommicha kallattiin dabarsaa kan ture Diifeen waggaa 40 kommentaatara ta'ee hojjedheen kufaatii akkasii argee hin beeku. Viidiyoo isaa irra deddeebiin ilaaluurraa of qusadhaa dafee akka bayyanatu ni hawwinaaf jedhe. Kufaatiinsaa olaanaa waan tureef akka hin muudannee ni sodaatame. Lammiileen Itoophiyaas dafee akka fayyu hawwanii. Leenjisaa fi qorataan atileetiksii Akaadaamii Ispoortii Itoophiyaa Taarikuu Tamachee aarsaa of godhu miira biyyaaf dabarsanii of kennu kufuu fi ka'uu mo'achuudhaaf onnachuu argineerra. Lammeechaa jechuun atileetiksii jechuudhaan dafee akka bayyanatu ni kadhannaaf jedhe. Gaazexaan beekamaan biyya Firaans Liikiip Lammeechaa Girmaa wasaasaan baatamee gara hospitaalaa Laapitiyee Saalpeetiree imaluu barreesse. Hospitaala seenuun yaaliin erga taasifameefiin booda garuu oduun gurraaf tolu dhagahame. Bareera kan jedhu qorannoo MRI fi CT scan taasifachuun cabalafee fi miidhama ulfaataa irraa bilisa ta'uunsaas mirkanaa'eera. Koreen Olompikii Itoophiyaas uummanni Itoophiyaa yeroo ulfaataa kanattiin goota keessan cinaa dhaabbachuun waan jajjabeessaniif ulfaadhaa jedheera. Morma isaa irrattiin waan kufeef dhukkubbiin itti dhaga'amus yeroo gabaabaa keessattiin hospitaalaa ni ba'a jedhamees eegamaa jira. Fageenya meetira 3,000 gufachiisa kanaan shaampiyooniin dorgommichaa atileetiin Morookoo Soofiyaan Elbaakaaliin daqiiqaa 8 sekendii 06 maayikiroo sekendii 05 xumuruun sa'aatii fooyya'aa dhuunfaa isaa galmeessee walitti aansuun Olompikiin warqii argate. Kanaanis atileetii biyya isaa Eeshaam El Guruujii fi Tuuniziyaa Osamaa Meelawuu itti aansuun atileetii Arabaa sadaffaa Olompikiin warqii 2 fudhate ta'eera. Erga bara 1932 Olompikii Los Angeles 1936 immoo Berliinittiin atileetiin Fiinlaand Volmaarii Iisoholoo Olompikiin walitti aansee fageenyichaan shaampiyoonii ta'een booda injifannoon Elbaakaalii kan jalqabaas ta'e galmaa'eera. Atileetii US Ameerikaa Keenez Ruuskii meetii kan Keeniyaa Abrahaam Kiibiyoot naasii fudhatan. Dorgommichaan booda Soofiyaan Elbaakaaliin akkas jedhe. Dorgommichi ulfaataa ture. Atileetonni Itoophiyaa tooftaan fayyadaman haalota natti ulfeesseera. Mucaan biyya koo Mohaammed Tindooft garuu fuuldurattiin ba'uun hojii hojjeteen kunoo shaampiyoonii ta'eera jedhe. Ogeessonni ispoortii hedduun gufachiisa xumuraa haala Elbaakaaliin ittiin utaalirraa ka'uun osoo carraan waliin taate injifannoon baranaa Lammeechaan mala ture jechuun yaada isaanii kennaniiru. Naaneel Dimaariyaan waliigaltee Benefikaa waliin qabu waggaa tokkoon dheeresseera. Manchester United Yuusuf Fofana Monaakoo irraa mallatteessifachuudhaaf marii eegale. Oduuwwan jijjiirraa biroo waliin Abubakar Abdallaa akka itti aanutti simbiraan ga'a.
Gara biyya isaatti ni deebi'a jedhamaa turus lammiin Arjentiinaa Aanhel Maariyaan olii galtee Benefikaa waliin qabu hanga bara 2025tti dheeresseera. Taphataan ganna 36 weebsaayitii Benefikaatti akkamitti kilabicha waliin turuu kootiif gammadeera. Waancawwan kilabicha waliin fudhachuu fedha jedhe. Aanhel Maariyaan Arjentiinaan waancaa addunyaa fi Koppaa Ameerikaa akka fudhattu kan gargaaree dabalatee kilaboota jajjaboo Awurooppaa kanneen akka Real Madrid, Manchester United, Juventus fi PSG'f taphateera. Bara 2023 Benefikaatti erga dabalamee bara darbe kilabichi lammaffaan akka xumuruuf gargaareera. West Ham immoo lammii Arjentiinaa taphataa sarara jidduu Guido Rodriguez mallatteessise. Rodriguez bara 2022 waancaa addunyaa bara 2021 fi 2024 Koppaa Ameerikaa Arjentiinaa waliin kan fudhate yoo ta'u waggoota afran darban Real Betisiif taphachaa ture. Bara darbe kilabichi hirmaannaa dorgommiilee Awurooppaa akka argatus gargaareera. Odeeffannoo jijjiirraa birootiin Manchester United Yusuf Fofaanaa Monaakoo irraa fudhachuuf mariirra jira. Fofaanaan Monaakoo waliin waliigalteen qabu xumuramuudhaaf waggaa tokko qofa tafa. Erga 2020 Monaakootti dabalamee taphoota 175 kilabichaaf taphateen gooliiwwan 7 galcheera. Keessattuu Fulham Scott McTominay fudhachuuf gaaffii isaa fooyyessuun ni dhiyeessa jedhamuu isaatiin taphaticha dhabnaan Manchester United taphataa sarara jidduu biroo argachuudhaaf barbaadaati jira. Taphataan Palmer, Ricardo Royce, kan Bernales, Sanderberg, kan Real Sociedad, Martin Subimendiin filannoo biroo Manchester United barbaadaa jirudha. Taphataan sarara fuulduraa Manchester United Jadon Sanchoon immoo gara PSG imaluu danda'a jedhamaati jira. Taphatichi erga isaan Borussia Dortmunditti erga jijjiiramee Champions League Awurooppaatiin ga'umsa gaarii mul'isuu isaatiin qalbii PSG hawwachuutu himame. Kilabichi iddoo Mbappé buusuudhaaf barbaada. PSG'n Jadon Sanchoo mallatteessifachuudhaaf fedhii qabaatus hanga yoonaatti gatiin ifatti Manchester Unitediif dhiyeessee hin jiru. Konor Gallagher immoo Chelsea irraa gara Atletico Madrid jijjiirraa taasisu xumuruudhaaf gara magaalaa Madrid balali'uun ibsameera. Har'a qorannoo fayyaa xumuruun kilabicha waliin waliigaltee ni mallatteessa jedhame. Chelsea fi Atletico Madrid euro miliyoona 42 jijjiirraa taphataa kanaatiif waliigaluutu himame. Tottenham immoo taphataa sarara fuulduraa Aleo Belhii Ispaanyool irraa ergisaan waggaa tokkoof fudhate. Belhiin bara darbee kilaba Arjentiinaa Atletico Rosario Central irraa gara Ispaanyool jijjiirame. Taphoota 8 kilabichaaf taphateera. Taphataan ganna 20 walakkeessa dorgommii bara darbee irraa eegalee ergisaan Siviyaaf taphachaatii ture. Chelsiin immoo paawundii miliyoona 34.5 taphataa sarara fuulduraa Saamuu Umroodiyoo Atletico Madrid irraa fudhachuuf waliigaleera. Chelsiin dhimma dhuunfaa irratti taphachicha waliin waliigaluu fi waliigaltee waggaa 7 ni mallatteessisa jedhamee eegama. Spurs immoo taphataa sarara fuulduraa Dominic Solanke osoo jijjiirraan ganna kanaa hin xumuramin fudhachuu akka barbaadu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Anjii Postecoglou torbaan darbe keessa taphataa sarara fuulduraa kana mallatteessifachuun xiyyeeffannoo isaanii ta'uu dubbataniiti turan. Taphataan ganna 26 Bournemouth waliin waliigaltee hanga bara 2027 qabaatus kilaba biroo dorgommiilee Awurooppaa irratti hirmaatutti dabalamuu fedha. Kilabiin taphataa duraanii Liverpool kana barbaadu paawundii miliyoona 65 kafaluu akka qabu Bournemouth beeksise. Solankeen bara darbe taphoota 42 gooliiwwan 21 Bournemouthiif galcheera. Fulham immoo taphataa ittisaa tiim kilaba Meejor Liig Sooker Charlotteetti akka dabalamuuf